Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 17ffaa Kutaa 16ffaa keessatti tolaaf danuun bakka bijigaan mallattoo kaa'e halkan walakkaa dhaqanii qotuu halkaniin kan deemanis bijigaa dhoksanii ta'uu boromtii isaa tsoomiin kan hiikamu waan ta'eef bataskaanota adda addaa keessaa sagaleen kadhannaa kan dhaga'amu ta'uu sagaleen bataskaana birbirsa goorootti argamurraa gadi lakkifame sagalee hundaa liqimsuu irra darbee muummee dachee fi lageewwan finfinnee keessa jiran naanna'ee kan dhaga'amu ta'uu halkan walakkaa waggaa ta'u qaqawweessii fi balaqqeessi gurguddaan uumamuu qaqawweessa ta'e kanarraan kan ka'e lafti sirbuu yookaan socho'uu lafti danuu fi tolaan qotaa jiran kun daandii baaburaa hojjetamaa jirurra yoo ta'e illee baay'ee gadi fagaatee qotamuu isaarraan kan ka'e siidaa gamoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee cina jiru sana jala kan jiran isaanitti fakkaachuu akkuma balaqqeessii fi qaqawweessi jalqabeen balballi battee wa'ii banamuu fi waan danuun ijaan argaa ture tokko tokkoon dhageenyee jirra. Danuun qaqawweessi dhaabbatee itti fufee qaawwaan akka dabalee banamuu fi seenee waan arge ilaaluu fi onnatee jiraachuu fi kanas akka waaqni isaa banuu fi osoo kadhachaa jiru addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'inna laataa? Qaqawweessi itti fufaa lafti sirbee balballi siidaa sana jala jiru ni banamaa danuun ni seenaa seeneeyoo maal arga laataa? Danuun yoo seene maaluma waan ajaa'ibaa achi jala argu summaa inni mi'i lafeenii fi waan adda addaa achi jiran suni maali laata? Mi'ooti sun keessumaa gumbii fi guuboon gamaa gamana dhaabbatan suni maal qabatanii jiru? Waan akka bineensaa sun hoo dubartittiin hoo? Kutaa 17ffaa waliin haa hordofnu. Danuun seenuu yoo danda'e eeboo guddaa saanduqa tokkotti hirkatee jiru waan argeef hin sodaadhu jedhe garaa isaatti. Ol jedhees waaqa isaa kadhate. Rabbi guddaa isa uume kadhate akkas jechuudhaan. Yaa Rabbi nama seenaa na gochuuf as na fidde. Yoon kan amma jagoon arge kana dubbadhee ni maraatte jedhu malee kan na amanu hin jiru. Lammiin koollee kana na amanu. Maaloo aluma tokko daandii naa bani. Seenee ilaaleeni waan an arge fudhadhee ba'a. Jedhe garaa isaatti. Qaqawweessi hammaachaa dhufe. Ammas akka silaa sochiin lafaa guddaan ta'e. Hundumtuu ni urgufame. Garuu akka danuun jedhu hin taane. Hin banamnee fi ettumaayyuu qaawwaan duraan jiru sochii amma ta'ee inni cufame xiqqoo dhaabbatee eegaa ture. Garuu balaqqeessis ta'ee qaqawweessi ni dhaabbate. Aaree bakka turetti deebi'e. Ija isaan kan arge amanuu hin dandeenye. Seenuu dhabuu isaatti garuu baay'ee aare. Arguun koo waan fedheef iyyuu gaariidha jedhe ammas garaa isaatti. Bakka tolaan jirutti deeme. Sagaleen bataskaanota keessaa ba'aa ture hundi ni callise. Callisuu keessa darbee mukni Finfinneetti dura hafe malee
baalli mukarraa lafa bu'ullee ni dhaga'ama jechuun ni danda'ama. Tolaanis bakka garaan ciisaa ture dukkanni cillimiin akka ifuu taanaan ka'e. Danuun gurra tolaatti siqee waa itti hasaase. Akaakayyuun koo warra galaani. Ayyaanni Oromoo yookaan waaqni Oromoo erga dacheen Oromiyaa alagaa jala galeeti. Birmadummaan Oromiyaa erga dhabame yeroo yerootti dheekkama. Dhiigni Oromootaa dhangala'ee ni iyya. Ekeraan isaanii dachee kanaaf nagaan kennu. Bosona Oromoon akka maatii isaatiitti lakkaa'u gara jabinaan ciranii qooddii taasisanii. Mana ijaarra jedhanii kan Oromoon kunuunsaa ture ciru. Muka tokko garuu dhaabuun beekani. Lageen turanis ni gogani. Kanaaf Rabbi ganna gochaa isaaniif akeekkachiisa guddaa kennaa ture. Warra galaan biratti Rabbi gaaf tokko tarkaanfii cimaa fudhata jedhamee amanama. Yeroo dhiigni dhangala'e baay'atu waggaa miidhaa fi gadadoon Oromiyaa keessatti hammaatu al tokko tokko bonas ni qaqawweessa'a. Bona hongeen bakakkaan illee bu'uu danda'a jedhama. Rabbi kan akaakayyuun koo jedhe ijaan na agarsiise. Agartaa waaqa Oromoo? Waaqa garaa gurraacha nuti isa waaqessina. Sagaleen sila gamaa gamanaa wacaa oole battala qaqawweessi jalqabetti akka itti uuse agartaa? jedhe. Tolaan garuu ija isaa dunuunfatee kadhachaa waan tureef kan danuun jedhe waan dhaga'een fakkaatu. Danuun gasoo tokkoon bungulluu gaafa galagalchu waan maramaa isa guyyaa argame fakkaatu garuu guddinaan isa caalu tokko arge. Tolaanis kallattii dhaabee tureen qotuu eegale. Gasoo alshan caalaa ol kaasee gad hin deebisne. Inni immoo sibiila warqee maraa fakkaatu arge. Gidduu isaarras kan sibiilicha waliin maramee ture barreeffama qubee tokko tokkoo fi qubee dachaa qabu arge. Danuun bakka tolaa deemee kan tolaan qotaa ture sana harkaan yoo haadhu sibiila xiqqoo tokko tuqe. Harki isaa ni diilallaa'e. Gasoodhaan akka ofitti harkisuu godhe ni calaqqisa. Harka shurraaba isaan qabee ol fuudhe ni ulfaata. Yoo jajjabeessitee qabdu ni dhommoqa. Baay'ee ulfaata. Eeyyee baay'ee ulfaata. Waliin jedhanii warqee dheedhii ta'uu isaa irratti walii galanii ni gammadanii. Walaammatanii akka sirbuu wayii ta'anii. Iyyumma nagaatti iyyummaa fi hiyyeessaa fi iyyummaa waliin garaa galle. Iyyumma nagaatti jedhanii sagalee yeedaloo qabuun al sadii harka isaanii wal tuqanii cheers 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 jedhanii. Kana booda bari'uuf jedha waan ta'eef as hin turru deemuu qabna. Biyya kana illee gad lakkifnee ba'uu qabna. Silaas biyya maalii qabnaa miti jedhe danuun. Miira gammachuu olaanaa ta'eeni. Karaa eegaluuf hoggaa jedhanii eessaa dhufee kan hin beekne meeshaan isaan itti xiyyeeffatamu arganii. Kan itti xiyyeeffate fuula isaanii dura jira. Sagalee guddaa fi ulfaataan yookaan sodaachisaan tokko karaa booddee isaanii isaanitti dhaga'ame. Sagaleen kunis sochoota akkan sochoone harka ol qabi
kan jedhu ture. Kan isaan baatan hunda harkaa fudhatanii. Osoo asiif achi hin jedhin ariitiin fiigaa ba'aa jedhamanii danuuf tolaanis kan jedhaman raawwatanii. Halkan guutuu dhama'aa qoorra dhugaa raajii argaa bulanii daalacha'aniiru. Waan isaan mudateen mogoleetu isaan bu'e abdiis kutatanii. Osoo wal hin dubbisin mana isaanii bira ga'anii balbala isaanii bananii seenanii. Tolaan Waaqayyoo beekaadha. Waaqayyo waan godheef isatu beeka. Eeyyee gooftaan beekaadha jedhe. Danuun isa hin dhageenye gurri isaa fi yaadi isaa raajii ta'aa turee fi kan galkan guutuu argaa ture qaqawweessa waan siidaa ajaa'ibaa sana jalatti arge amma immoo dhumarratti waan isaan mudate hundumaa oliif gadi buusee yaadaa jira. Kan meeshaa tolaafaatti nyaachifate abdii jedhama. Abdiin magaalaa Buttaa jiraatti dhalate. Finfinnee naannoo Qarsaa yookaan bara si'anaa Kaasaanchis jedhamee beekamutti hoteela Mannaariyaa fuula dura fuullee mana suuraa Hooliwud dura dunkaana shaqaxaa qaba. Dunkaana kana keessa obboleessa Quxusuu kaa'ee ofii isaatiif oliif gadi deemaa oola. Namoonni naannoo sanaa abdiidhaan gurra jedhanii odeessu. Gurra eenyu akka ta'e garuu kana jedhee kan dubbate hin jiru. Kaayyoo fi galmi abdii qarshiif qarshii qofa. Qarshii argannaan waa'een qabeenyaa fi lubbuu namaa isa biratti fudhataman qabu. Waa tokko isan dhibu. Abdiin gara jabeessa nama fakkaata malee bineensa namummaa hin qabu. Saayitii tulaanfaa hojjetan kanatti erga mindeeffamee baatii 2 fixee 3ffaa qabateera. Abdiin hoduu suufaa. Bakka namni 2-3 ta'ee jiru sababa uumee dhaqeetti makama. Yoo qofaa kee taate garuu abdiin si bira turuu hin barbaadu. Nama 2 taanaan garuu hin deemu. Yaada adda addaa kaasee nama dubbachiisuuf carraaqa. Mobaayilii caccabduu tokko baata ture. Har'a guyyaa gaafa waatu argame jedhame garuu mobaayilii jabanaatu isa harka ture. Bakka inni fide hin beekamu. Hojjettoota hundumaa ajaa'ibeera. Isumaayyuu asiif achi gaggalagalchee kan argame waraabaa fi fakkii kaasaa ture. Ogeessi suuraa illee yookaan ogeessi viidiyoo akka inni itti hojjetaa jiru kanatti kaasuus ta'e waraabuu kan danda'u hin fakkaatu. Sibiilaa fi mi'a argame sana qofaatti kallattii adda addaatiin faranjii waliin, mahandisoota waliin, hojjettoota waliin kaasaa waraabaa oole. Gidduutti miliqee bilbila haasa'ee deebi'a. Iimeelii yeroo inni fayyadamu arganii hojjettoonni dura abdii akka tabuutti ilaalaa turan raajeffachaa oolanii. Ofii isaaniitiifis tabuu akka ta'anii fi abdiin ergama biraa akka qabu waliif himuu eegalanii. Abdiin kun eenyu laataa? Ergamni isaa kan eenyuuti? Ergama eenyuu baatee deema? Abdiin dhuguma akka jedhame gurraa? Gurra yoo ta'e gurra eenyuuti? Gama biraan abdiin kunoo waraabee suura kaasaa jira. Akkuma kanaan dura agartan
Barraaqaa Booruu dargaggeessi jedhamus akkasuma kaasee bakka tokkotti haasa'aa waan waraabe immoo ergaa ture. Abdii fi barraaqaan ergama tokko qabu moo ergama adda addaati? Caaltuun akkuma waan maramaa kanaa agarteen of wallaaluu ishee Barraaqaa Booruu fuudhee mana yaalaatti deemuu isaas dhageenyeerra. Toomis gama isaatiin akkuma waan kun argameen bilbilamee fi biyya alaatti qajeeleera. Bijigaan bakka waan kun argame taa'ee abjootaa ture. Isayyuu tolaaf danuun ganama bariin dhaqanii akka qotan yoo ajajellee tolaaf danuun qofaatti bijigaa dhoksanii halkan walakkaa qotaa turanii raajii isaan argaa turanii fi qaqawweessa ture waliin daawwanneerra. Kutaan itti aanu maal ta'e na laata? Obsaan haa eeggannu. Sabiskiraayib gochuun isaa hordofnu. Galatoomaa.